Allahu Akbar. Gara-gara dunia mana biti agen. Iki bukan argin. Hasidon ni argin. Hasidon apa yang terkena ni khair yo tu hasidi itu ayata. Iki hasidi dah independen berkata aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أختي؟ اسمي هدرة. وما اسمك؟ اسمي نعمة. طالبة أنت يا حضرة؟ نعم. أين تدرس يا أختي؟ أدرس في مدرسة دار القرآن الكريم. في أي منطقة توجد هذه المدرسة؟ توجد في منطقة جمة وقريتها ستوسمر. في أي سنة تدرسي؟ أدرس في سنة التاسعة. كم عدد المدرسين في هذه المدرسة؟ عدد المدرسين فيها يبلغ إلى 6. كم فصول لها؟ ولها فصول تبلغ إلى 6. كم مادة تدرس هذه المدرسة؟ أدرس مواد عديدة ومواد اللغة العربية ومواد اللغة الشرعية. ما هي مواد اللغة العربية ومواد اللغة الشرعية؟ مواد اللغة العربية هي الإملاء والخط، ومواد اللغة الشرعية التوحيد والتجويد والفقه والسيرة ونحو ذلك. مدرستك جيد جدا ما شاء الله. شكرا يا أختي. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال أفجابسي كرورها باسي بالكسي وانا وجود روت كنين الروما وجادوتي تموري حركة روسي كيوسي درا بالكسي. Bismillah. Kabiye ada jira sulit akan tampar itu sedikit insyaallah berkufarati lama farati gosa barusa mungkin darsi baratunir waktu ini sadafa karurafi nawi barusa mungkin bermota di Quran aja ini apa-apa wajib teman syalatan rakuan mudatanihi firmata kirmali Nifsa kebara dapat ucap maka madrasah Darul Quran Al-Karim kayu betul-betul college ya terusun madrasah negara jumlah ganda satu sana bara dikanti iki argete betul-betul sasagan para pemadamaf kumajan bahina barata madrasah kanisah di Pasar TV bahina sahabat bahina bersisa mungkin ustazi madrasah kanisah di Pasar sagal bahina dari mungkin kita madrasah Abu Sabiti Mutang kayu dapat cak akabiyat kayu dapat kana akabiyati barusa amanta islama barannisu kesatti gaye isabachu kayu itu dalle dapat cak karindi kabatul kaye mali tu kufarati akabiyati barusa amanta islama barannisu kesatti gaye isa akabatu yama hawasa muslima fi degarsa fasisu kayu dapat cat ini sadafa dawa ada kemu fi wae amanta islama isa kemu dawa badalni suju insyaallah julen asrati baratan julen kesatti ko nishaman Boda akasan difa nanodan dandan akasan da'wadat biyati kana keessa wal gaddeemani ummata islama aqida bareeda akasan ijaran akasan tokkumsan kaayyoon saatana to kaayyoon dhaabaticha inni rufa leenjiwwan amantaa adda addaa kennuudha leenjiwwan adda addaa shanafaan kaayyoon dhaabaticha hojiiwwan amantaa muslimaa adda addaa hojjechuuf waan amantaa islaamii muslimaa keessatti barbaachisu jirallee hojiiwwan adda addaa keessatti hirmaatee hojjechuuf kaayyoo isaati qabxiin jaafaa dhaloota muslimaa isa kana inni xiyyeeffannoo isaanii guddaa turan dhaloota muslimaa gidduutti beekumsa islaamummaa babal'isuuf dhaloota muslimaa gidduutti beekumsa islaamummaa babal'isuuf
kaayyoo isaati. Kaayyoo dhaabbati kun qabatee ol ka'ee adeemuuf jiru gara fuulduraatti inshaallah. Inni qabxii torbaffaa dhaloota qaroomina islaamummaatiin boonu asirratti jechuudhallee naa caqasa. Namni amantaa musliimaa dhiisee qaroomina adda addaatiin kan faranjoonni fidaniin adda addaatiin kan inni of tuuluu jira bara. Miti kaayyoon dhaabbaticha kanaa dhaloota qaroomina islaamummaatiin boonu. Ulamaa'otaa fi ustaazota keenya bakka nuu bu'uu uumu kaayyoo isaati kun. Kaayyoo madrasaatu yookiin dhaabbata kana ulamootaa fi ustaazota uumuudha. Kaayyoon isaa Rabbi irratti nu haa gargaaru. Gosa barumsaa yookiin darsii baratamu. Gosa akkamiitu akka keessatti kennamaadha. Barnoota akkamiitu turallee madarasaa kana keessatti kennamaadha isa jedhu irratti wantoota amma tarreeffamanii jiran kanatti illee gosa barumsaa yookiin darsii baratamu. Madarasaa kana keessa madarasaa Daarul Qur'aan kana keessatti tokkoffaa qaayidaa qubee arabiffaa yookiin turallee jalqaba qubee arabiffaa irraa eegaluudhaan akkaataa turallee quraanaa wajjin akka isaan quraana dubbisuu danda'an irratti xiyyeeffata qaayidaadha. Lammaffaan tajwiida akkaataa quraana tolchanii itti dubbisan kan barumsa akkasiis hin kenna. Sadaffaan siiraa yookiin seenaa Nabi Muhammadin seenaan ummatoota darbanii alayhi salaatu wassalaam isaan darsii ni kennu. Arbaffaa aqiidaa bakka jedhu nama jiruun aqiidaadha kan inni irratti xiyyeeffatu walaloorraa nashiidaarraa waan ammas irraa dhagaa turtan waan aqiidaadhaan wal qabatu akka namni keenya hin dogoggor akka namni keenya kallattii malee hin deemne kaayyoo isaa keessaa barsiifama keessatti kennu keessaa arbaffaa irratti aqiidaadha. Aqiidaa gudunfaa amantii jechuudha fakkaatu. Tawhiida waa'ee tokkummaa Rabbii barsiisu. Inni sadaffaa usula kitaaba usula yommuu barsiisaa. Khaxxii inni shanaffaa jaaffaa qabxiin jaaffaadha. Khaxxiidha. Khaxxeetuun akkaataa barreeffama tokko itti ballee namni qubee tokko inni bocu akkamittiin akka inni kaa'u akkamitti akka inni barreessu kanas hin baratu jechuudha gosa barnootaa keessaa. Lugaa afaan arabiffaas keessatti akka humna ijoolleen dhufanii jechuudha hiwaara jedhanii isinii dhiyeessan akkamitti gosa kana illee hin baratu jechuudha. Inni saddeettaffaa barreeffama jechuudha yookiin qaayidaa, tajwiida, siiraa, aqiidaa, usuula, khaxxii, lugaa, innaa warra kana jechuudha wallaan keessatti baratamaa jechuudha mana barumsaa kana keessatti. Keejii waan yookiin keejii tokkoo fi hanga keejii lamaatti aggeessuma jiru. Maal fa'aa barachisa jennu keejii tokko hanga keejii lammaffaatti wanti jarri baratan dursa khaxxii baratu akkaataa maaddaa gosa barumsaa khaxxii jedhu jira. Tarbiyyaa Qur'aan warri kun waan jechuudha barattoonni keejii jedhaman baratu tokko keejii tokkoffaa keejii lammaffaa warri jedhamu kan baratu jechuudha gosa barnootaa keessatti. Kutaa tokkoffaan maaddaa yookiin gosa barnootaa jarri baratan Qur'aana, lammaffaa tajwiida, sadaffaa duruusa waan kitaaba duruusa jedhamu baratu, sadaffaa irratti arraffaa irratti fiqii baratu, shanaffaa irratti lugaa baratu, tarbiyyaa jaaffaa irratti baratu, inni torbaffaa immoo tawhiida isa bu'uura amantii islaamaa isa amantiin keenya isaan malee amantii ta'uu hin dandeenye isa hojii kamiyyuu isa irratti ijaarame malee fudhatama hin qabne torbaffaan jechuudhallee tawhiida. Saddeettaffaan hadiisa. Kutaan tokkoffaan gosoota barnootaa kan isaan baratan warra kan jechuudha. Kutaa lammaffaa keessatti gosa barnootaa wanni baratan tokkoffaa Qur'aan, lammaffaa tajwiida, sadaffaa duruus, arfaffaa fiqhii, shanaffaa lugaa, ja'affaa tarbiyyaa, torbaffaa usuula,
saddeettaffaa tawhiida, salgaffaan hadiisa. Warri kutaa namni keessa jiran dabalatan kana baratu jechuudha. Kutaa sadaffaan gosi barumsa yang baratan tokkoffaa Quraan, lammaffaa tawhiida, sadaffaa fiqii, arfaffaa siiraa, shanaffaa hadiisa, ja'affaa tawhiida, torbaffaa lugaa, saddeettaffaa imlaa waan jedhamu jechuudha. Dabalataan burqaa baratu salgaffaan tarbiyyaadha jechuudha. Kutaa sadii kan isaan baratan. Haadholii Allahu Akbar. Haadholii warri yeroo jennu warra maanguddoo ta'anii namni keenya dur quraana qara'uu hin danda'u jedhama. Umuriin achi na fagaateera. Quraana qara'uu hin danda'u arrabi koo naan diriiruu jedhama. Haadholiin keenya alhamdulillahi ganda safoo keessa jiran fakkeenya iddoo biraatiif ta'u kennee kan itti wallee qabnuudha. Alhamdulillah tokko takbiiraan haa jedhaafne. Allahu Akbar. Haadholiin keessatti baratan illee gosi barnootaa isaan baratan tokkoffaa irratti quraana, lammaffaa irratti qaayidaa akkaataa qubee jechuudha. Qubee itti baratan qubee arabiffaa jechuudha. Quraanaatti walitti hidhanii dubbisuu danda'an qaayidaa waa jedhamu baratu. Sadaffaa irratti khatti akkaataa barreeffamaa isin baratu. Iyyaalu namni keenya bitaarraa gara mirgaa barreessuu bare. Akkanuma bitaarraa gara mirgaa barreessuu bare. Mirgarraa gara bitaa barreessuun waan wanta ta'e lakkii umurii fi daangessu yoo bitaarraa gara mirgaa barreessaa turtan iyyuu jechuudha. Gara mirgaarraa gara bitaa barreessuun isin danda'ama jennaan jechuudha. Barreeffama khatti isin qabu jechuudha. Sadarkaa irratti shuruuxawwan jechuudha. Shuruuxa salaataa, shuruuxa arkaanwwan hunda jechuudha waan ta'e isin baratu jechuudha. Shanaffaa irratti zikrii ganamaa fi galgalaa. Inni kun nama hunda barbaachisa garuu haadholiin keenya jechuudha xiyyeeffannoo kan itti roon isaan keessatti baratanii jechuudha. Rabbiin namatti milkaa'u rabbiin haa taasisu. Qabxiin sadaffaa qarooraa fi raawwii barattootaa madrasaa jedha Daarul Quraan. Qarooraa fi raawwii barattootaa galmee barattootaa darsi adda addaa karoora ijoollee 263 karoorfannee raawwii irratti 378 raawwannee jechuudha. Isa karoorfannee ol argannee jechuudha. Parsantiidhaan yeroo ilaalamu parsantii 444 ta'a jechuudha. Galmee shamarranii ibsii bara darbe bara 2000 jaalchifamnee karoora karoorfanne keessaa ijoollee quraana hafazuu qabdii jechuudhaan quraana qomatti qabachuu qabdii jechuudhaan karoora teenya walii wajjin mirannee baasneen karoorri keenya hanga 30 fudhachuu dandeenya jennee karoorsinee waan dandeettii keenya waan ol qabatee fi dandeettiin keenya waan hin dandeenyeef galmee shamarran hifzii quraana hafazan asuma ta'anii galma kana keessa ta'anii naannoo adda addaarraa dhufanii aanaa buunoo beddelleerraa aggaaroorraa katamaa jimmaa keessaallee bakka adda addaarraa dhufuudhaan asis jechuudhallee fatanaa dabarfatanii akka isaan qormanii akka isaan attaanii baratan karoorsuudhaan asitti karoora gara 30 wayii karoorfannee booda turallee karoora keenya keessaa 20 fudhanne jennee akkaataa dandeettii keenya karoorfannee raawwii 16 ijoollee hifzii ijoollee dubaraa kan quraana hafazan waggaa 2 quraana kan hafazanii asirraa quraana qomatti qabatanii ba'an gariin isaanii warra nama dhufee sagantaa dhiyeessaa turan keessa jiru abbaanii jechuudha. Hin ba'an isaan gannaan itti kutamee adda kifilii kutaa 2 ijaarree bolokkeettiidhaan bakka doorni isaan bulanii fi bakka isaan itti baratanii qopheessinee gannaadhaan adda baasnee ijoollee kamitti makachuu kan hin dandeenye bakkee ba'uu kan hin dandeenye barsiisota ustaazota dubartoota addatti qopheessinee fi achuma keessa achumatti nyaatu namni tokkotti seenuu hin danda'u. Karoora keenya keessaa 20 irraa ijoollee 16 fudhannee amma jechuudhallee barsiisaa yookaan immoo jechuudhallee gara 80 ta'a jechuudha.
ijoolleen kun alhamdulillah rabbil alamin warra amma turannee hiwaara sii dhiyeessanis kan sila dhufanii turannee inni ta'aa turanis itti jaruma keessatti wanta ta'eefi amma ijoollee 16 addana keessatti quraana haffataa jiran. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Karooraa fi raawwii barattootaa keekii gaafa jalqabarratti yeroo karoorfannu keekii tokko ijoollee 100 galmeeffanna jennu. Raawwii irratti garuu ijoollee 143 raawwanne jechuudha. Allahu akbar. Keekii lammaffaa ijoollee 60 fudhanne jennee raawwiin ijoollee 94 raawwii irratti ijoollee kan raawwanne jechuudha. Kutaa tokkoffaa ijoollee 157 karoorfanne raawwii irratti 23. Kutaa lammaffaa 115 raawwii irratti ijoollee 13. Kutaa sadaffaa ijoollee 10 raawwii irratti 7. haadholii walumaa galatti ilaalchifannee kan inni turannee karoora keenya keessaa kan karoorfanne keessaa walumaa galatti ida'ama yeroo dhufu dabalatee achi keessatti nama 378 jechuudha bakka asxaa keessa jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dhiiraaf dubara inni karoorfannu immoo keekii tokkoffaa irratti dhiira 60 durbaa 83 karoorfanne walumaa galatti jechuudhallee raawwii kutaa fi saalaa irratti jechuudha. Walumaa galatti 100 fi ida'ameen 43 keekii lammaffaa dhiira 46 durbaa 48 irratti jechuudhallee 99 kutaa tokkoffaa dhiira 10 durba 13 walitti 23 jechuudha. Kutaa lammaffaa dhiira 5 durba 1 nama 6 jedhaman. Kutaa sadaffaa dhiirri 0 duwwaa jechuudha. Durba 7 qabna. Haadholii irratti 5. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Asirratti haadholii kan turanii jiran qaayidaa kan qara'an haadholii kanarra turanii daataa barattoota eebbifamanii keessatti haadholii qaayidaa fixan jechuudha 14 kan quraana fixan 2 walumaa galatti ida'amaa jechuudhallee haadholii meeqa haadholii 16 kan eebbisiise. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Qaayidaa dhiiraan dhiira 24 durba 24 ida'amaan 48 kanarra eebbifaman jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Quraana dhiira 8 durba 10 walumaa galatti jechuudhallee ida'amaan arra nama 18 kan eebbifamanii jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hojiiwwan mootummaa hojjetaman jedha. Isaan keessaa hojiiwwan mootummaa daree kutaa dabalataa ijaaruu karoora bara karoora ittibaallee lama karoorfannee daree lama ijaaruu karoorfannee raawwii daree lama sana turannee tura daree lama turu sana ijoolleen itti quraana turannee fataa jiran bolokkeetti ijaaramee alhamdulillah bifa bareedaa ijaaramee turallee raawwanne sanaa jechuudha. Bittaa lafi sun bitame jechuudha. Lafi irratti ka'e sun lafa sagan sun taane bukkee kanarraa bitame wanta ta'eef bittaan sun 350 kan bitamedha. Allahu akbar. Walumaa galatti jechuun baasii ijaarsa turallee ijaarsa kanoolee turallee naannaa miiliyoona tokko turallee 100 turallee baasii irratti ta'ee waan kun raawwatamee Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hojiiwwan madarsaa hojjetaman gara fuuldura
irratti gamoo madrasaa ijaaruu jalqabbii taasifame. Bakka ijaarsaa adda baasuu, diizaayinii hojjechiisuu, tilmaama qarshii baasuu, ispoonsara waliin mari'achuu kanarra jiraachuu inshaallah gara fuulduraatti inshaallah kun waan gara fuulduraatti jirudha. Galii madrasaa sassaabuu yeroo qarshii callaa 100,000 miiliyoona 100,000 sassaabamee meeshaalee barumsaa yookiin kan bitameetu meeshaa sassaabee turellee 280 uffata asirratti turanii uffata jira kan saddeettama kanneen biraa saamunaa nyaata waan turellee hojjetame jechuudha. Hojiiwwan madrasaa hojjetaman hojii tola ooltummaa keessatti nyaata furaa kun isin irratti agarsiisu nyaata waan hundaa keessatti nyaata nyaachisuu, meeshaalee barnootaa deeggarsa gochuu, uffata turellee harka qalleeyyii warra waaqota turellee uffata turellee uwwisuu, meeshaalee qulqullinaa kennuu fi kanas turellee gumaacha godhaa jira jechuudha gama biraati. Marii yookiin shuuraa gaggeeffame horii madrasaa waliin yeroo sadii waliin taatee turre barsiisota yeroo lama turanii barsiisota dargaggeessaatiin yeroo lama waliin teenye jechuudha baqaati marii gaggeessine tura bareedina yookiin miidhagina waan kanaati jechuudha. Maatii barattootaa yeroo tokkoof jechuudhallee waamnee isaanii wajjin jechuudhallee mari'atamee jechuudha. Rakkoowwan mudatan fi furmaata kennuu jedha. Hanqina baajataa keessatti rakkoo guddaa kan ta'e jechuudha hanqina baajataati. Hanqina baajataatiin barsiisota fa'aa dhabuutu jira. Hir'ina dareetu jira. Kun immoo kamirra maalirraa ka'e yoo jennu ta'e hanqina baajataa irraa kan ka'e hanqina daree nutti jira. Koreen madrasaa yeroo marii gaggeessuu dhiisuu haala adda addaatiin sagantaa walda'uudhaan jechuudhallee bakka biraatti hojii namni waan biraatti shaakalamuudhaan yeroodhaan mijaa'uu dhabu rakkoon mudate jechuudha. Hordoffii maatiin quraana qaraasisuu irratti qabu naafu asirratti uummata jechuudhallee waan ani isinii dhaabu warri ijoollee keessan addanatti barsiifataa jirtan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Isiniif ijoolleen isiniif kan iseen jechuudhallee bilchaataa jirtu isiniif tarbiyyaa godhamaa jirti. Asirratti barattee baatu wanta ta'eef as keessatti gahee guddaa kan taphatu haadhaaf abbaadha wanta ta'eef haati abbaan lafee guddaa madrasaa kanaati wanta ta'eef Burra lallaafu booda tartiibachuu hin qabne nu bira dhaabbachuu qabdu jennee maqaa rabbiitiin isin gaafannu warri turallee maatii barattootaa taatan. Rakkoo isa kana diina wanta ta'e inni biraa qaala'insa jireenyaati sun hanqina baajataa irraa kan ka'edha. Inni biraa rakkoo ustaazonni hojii gadi lakkisuu kaffaltiin wal qabatee jechuudha. Inni kun hanqina baajataa irraa kan ka'e jechuudha. Namni tokko ni nyaata inni dhugaa dhukkubsate mana yaalaa isa barbaachisaa maatii bulcha wanta ta'eef waan fooyya'aa barbaada wanta ta'eef namni tokko turallee bakka fooyya'aa barbaada wanta ta'eef sababii hanqina baajataatiin barsiisonni addanatti silaa barumsa barsiisanii kennan gadhiisuutu jira wanta ta'eef inshaallah isa kanillee oolmaan fuudha inshaallah rabbiin haa gargaaru furmaata kennan. Madda galii madrasaa cimsuu jedha. Madda galii madrasaa cimsuu akkamittiin akka cimsu inshaallah namoota yaada gaggaarii qaban rabbi isaanirraa haa jaallatu meetu wallee al tokko mucaanii seenaa keessatti yookiin oduu keessatti turtee namoota dhufanii qaama dhuunfaadhaan dhufanii asirratti jechuudhallee abshir jedhanii wallaahi baalasifaarii yoo waame namni akkamii yoo waame kan dhufuu hin dandeenye mee Faisal abbaa machaar kanaa rukutaaf Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi haadha manaa isaa wajjin obboleettii isaa wajjin dhufee asirra keessa deemee ilaalee anatu siif jira jedhee jira. Allahu akbar. Wakurana birannan kun nan bira kun jedhe rabbi saatis. Ittaan Suudaan Doktor Jaafar Allahu akbar.
rabbi jara kana rabbi fayyadu ija biyya kana rabbi fataayesu namni ofuma isaatii hojjeta malee nama biraatiif hin hojjetu bara wallahi yaadina diinii rabbii bita namni dhaabbate of fayyade malee nama biraan fayyadne bara namni diinicha cabsuudhaan ofuma cabsa malee nama biraan cabsinu bara kanaaf ammallee kaleessallee namni kan utuu quban qabaatiin afatachaa fidee akkanatti nuu kenne sheetaajuu mana afataa Allahu akbar namni tokko quban qabaanne jiran biyya irratti nuu uwwisiisa Allahu akbar gara kana duniyaa bara kana bitti adeemu itti guddaan argin haasidoonni hin argin haasidoota baay'ata gananni khayrii hojjetu haasidii baay'ata itti haasidiidha inni bakkaa taasisa inshallah bakku akkasii nutti ilaalchu mallee ni bira maddagalii madarasaa cimsu jedha isa kan waliin mariin inshallah gara fuulduraatti furmaatatti kenna adeemsichi mallee jabaa adeemaa daree inni muka garee dabalataa akka ijaaramu gochuu jedha nukunis waan waliin furu inni sadaqa sagantaa illee yookiin qopheeffachuu hojii madarasaa hordofuu fi deeggaruu deemuu inni roba maatiin akka ijoollee isaanii hordofan taasisu isaan maanaa isinitti kennineeqa ijoollee keessan hordofa ijoollee keessan itti jajjabeessaa bira dhaabbadhaati madarasaa kottaati shan madda galii sunsuun kaffaltii ustaadii dabaluu jedha maqaan ustaadiin kun maallaqa bichuudhaan adda dhaabbatee socho'uu hin danda'u nama ijoollee gaafata ni dhukkubsata ofiin dhukkubsa nyaata barbaadu uffata barbaadu hin tajaajilni dana keessa barumsa kennu kun inshaallah kanuma inshaallah kan itaalaa achi hin deemu